Price gochuun akkuma itti jira maashaallah tabarakallah shaalii baay'ee bareeda ta'e shaalii hindiyaati guddaadha. Waaw maashaallah laalaani tuubillee kan danda'u abbaa ofiitii hordofni teetaa akka jechuudha meeshaa biraa hojii sirpiraayis gootee jirti. Mee hundumaafuu akka xumura viidiyoo kanatti na waliin tura hundi keessan immoo chaanala kana warri haarawwataa ta'an subscribe gochuudhaan like gochuudhaan share gochuudhaan akka maatii kiyya taatan kabajaan isin gaafadha. Haga xumuraatti illee na waliin tura. Asumaanuu jechuudha hordoftoota kiyya waan tokko tokkotti haasa'uudhaa deemu kana hundi keessan hojiirra akka hojjetan abdiin qaba. Salaamtonni hin daganne assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Jirtu obboleeyyan kiyya hundi keessan hordoftoonni kiyya warroonni biyyaalaas biyya keessas taa'uudhaan na daawwattan yookaan na hordoftan akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaanii keessan dalagaa fi ammaan fakkaatan jecha nabira bareedu alhamdulillah isin duras bareeda akka abdiin qaba. Egaa itti aansu meeshaa babbareeda qabatee isin dhufeetin jira. Akkuma beektan jechuudha namoonni immoo asuma meeshaa mana keessaa barbaadan meeshaa babbareedaa ta'e kan jiru keessaa meeshaa filatamaa fi meeshaa bareeda ta'e akkuma tanaan dura beektanitti isin bituutti jira. Bituu qofaa miti gara maatii isin geessuutti jira. Warri dhiyoo taatan akkasumas majaalisa afata garaagaraa meeshaalee mana keessaa meeshaalee farnicharii wanna kamuu yoo barbaadan ani isiniif ture jechuudha. Lakkoofsi keessatti rafatanii karaa waasaappiitiin na dubbisuudha. Egaa dhiifama sagalee itti aansu nama meeshaa kana isinitti agarsiisa. Hundi keessanuu immoo na waliin kottaa waan as keessa jiru kana isinitti agarsiisaa. Cinaa ofii kiyyaa kan biteedha. Cinaa immoo kan namaati. Taa'ee isinitti taasisa jechuudha. Haga xumuraatti na waliin tura hordoftoota kiyya laayikii gochuun hin dagatina. Jalqabarra shaalii kana qabdi. Obboleetti kiyyaa bitee shaalii kanatti aansee immoo tuuttaa qabdi. Immoo garaan hanga utaadha illee isinitti agarsiisuu yoo ta'e tuuttaan kuni laastikii keessaa walitti jira. Maashaallah tabarakallah. Abbaa kiyyaa saayizii guddaa naan jette saayizii guddaatti fuudha. Akkanatti yoo laattan xiqqaa fakkaatu danda'a. Kunoo asirratti muudhaan isinitti agarsiisa. Isinitti mul'ate kun isa guddaadha jechuudha. Tuuttaa jirurraa isa guddaa maashaallah isa bareeda ta'e orjinaala isaa waa maashaallah tabarakallah jedha. Kottu guddaa ta'uu isaa isinitti agarsiisa. Kun foorexeedhi jedhanii isa guddaadha jechuudha. Kan jiru keessaa guddaa kiisii qaba. Garaan keessa akkanuma ziippii qaba jechuudha. Tuuttaan kunneen guddiidha. Hordoftoota gabaadha tokko guddiidha. Kana qarshii immoo shan jechuun 200 qofa bitee kan immoo shaalee na bira jira iyyuu gatiin bitoonatii ishee jira gadi qola gadiitu jira. Itti aansuun kootii qabdi. Wantoota na biraa kan jira kan agarsiisa. Kootii qabdi. Kootii qofaaf ta'u bareedaa kan gubbarraan uffatan waan jette maashaallah laala. Inni illee guddaadha xiqqaa miti. Xiqqaa miti fakkaan garaan isaa keessi laafa hordoftoota kiyya maashaallah. Kun 7XL kun asirratti lakkoofsa isa guddaati jechuudha hordoftoota kiyya. Maashaallah kootummaan isaa immoo gara keessa baay'ee takka laafaadha. Kiisii qaba. Akkasumas billoon irraa bahuu fi itti deebi'uu danda'a. Qorraafillee sirriidha jechuudha. Koofiyyaa qaba. Koofiyyaa kana yoo barbaadan akkanumatti ziippiin irraa baasuu danda'anii gisee koofiyyaa barbaanne akkanatti irraa baasanii guutumaa guututti kaa'uu danda'anii jechuudha. Koofiyaan isaallee keessaa kana fakkaataa fariidha keessa yoo barbaadan immoo itti deebisan gisee qorraa akkanuma asinitti godhanii haaluma salphaa ta'e gisee gulloollee fayyadamuu barbaadan itti fayyadamuu danda'an jechuudha. Fiin fichisiisa kan jirullee isiniif bitaa garuu immoo ijoollee hodhaaf naabitiin hin jedhina isin jaa biyyaanii hubadha waan ta'eef shurraabii kootichi kana fakkaata maashaallah tabarakallah dhiyeessee agarsiisa. Akkuma isa akkana saayiziin isaa irraa guddaadha jechuudha. Halluu gurraachatti naan jette garuu kun bilu bilaakiidha. Gurraachaa miti bilu bilaakii jechuudha. Itti aansu asitti immoo waan biraa kan jechaa ture. Inni wannidha. Saayizii ijoollee guyyaatti saayizii wal fakkaata yeroo baay'ee uffatan fakkaata baay'ee isa jaalladha. Wanna kwaalitii jechuudha. Saayizii mana barumsaatti dirqama waan ta'eef ijoolleen fakkeenyaaf kaasii hin barbaachisu akka kaasii illee tajaajiltu jechuudha. Waan bitu wal fakkaataa bituun hedduu jaalladha. Ijoollee biraatiif illee ijoollee namaatiif illee akkanatti bitachuudha. Keessaa hordoftoota kiyya wanni bitatan immoo kaasii wanta baay'ee qaaliidha garuu maashaallah bareedu ilaalama maashaallah jedha.
Kaalsiin tuwwan isin ajaa'ibu qarshii 400 tuwwan qarshii 30 qarshii 50 kaalsiin agar dhibbaati kunneen garuu 400 baay'ee guddiidha haa ta'u waan xiraatii qabu jechuudha hordoftoota kiyya barbaadan kaalsiiwwan akkanaaf bintee jira waan kwaalitii ka akka bitu meeshaarraa qofa waan nu bitu kamu waan zinjeeroo duran tokko hin jaaladhu waan xiraatii qabdu kaalsiin kun amma ka chaayinaati ka biyya keessaatiin garuu maashaallah hedduu namatti tolti meeshaan chaayinaa irra boojaan garuu kaalsii uffata namni kun meeshaan isaanillee yeroo tokko kaara bo'oomee jira akka sadarkaa sadaffaatti bulcheen keessee malee akkanis viidiyoo hordoftoota kiyya viidiyoon kaarraa kana fakkaataa kaawwa waan namatti mul'atu miti hundi keessan laayik sheer gochuuf hin dagatina namoonni chaanaala zamuu wallahi shop jedhu subscribe hin goone please hundi keessanuu subscribe godha maaliif yoo jettan subscribing guutuu ka'ee dhibba sagaliif jaatamu akkasirra jira nama afurtama qofatu waggaa seera isaa guutatu garuu sa'aatiin takka hin jiru jechuudha sa'aatiin seera yuutuubii guutuuf sa'aatii 40 lakkaa'ee gammaa viidiyoon isin achirratti ilaaltanii hoomaan jettanii hima ilaaltanii achirratti garuu sa'aatiin lakkaa'aa hin jiru kanaaf hundi keessanii viidiyoo yoo ilaallee baattan banaa dhiisaa akka sa'aatiin sun naa guutu jechuudha hojjetuun kiyya loolee faajuun kiyya hin oolle achirratti illee gadi isaa jira akka seera isaa sannaa guuttatu please hundi keessanuu laalaa sinjaa namni viidiyoo sanii achirratti hin laalin dhaqaatiin hundi isaatu laalaa laayikii godhaa sheer godhaa bira darbaa egaa viidiyoon kee kaarraa kanuma fakkaataa hordoftoota kiyya hundi keessanuu bakka jirtanitti fayyaa keessanaa tura isin jaalladha isin kabaja akkuma amma isiniin jedhe san akka sa'aatiin isaa naa guutuu fi laalaa hundi keessanuu viidiyoo kanallee asumarratti gadhiisa kanaaf osoo laalin hin bayinan sinjaa tuuttawwan akkanaa kana yoo barbaaddan hello jedha haadha abbaa keessanii shiitiif shaarjoo boodiyyan keessanii yoo barbaadan ordarii godhadhaan sinjaa egaa asfeeta garagarlee barbaadan ni argattanii akkuma beekamu yoo fagoo ta'e isin qopheessee maatiin keessan dhufee isin fudhata yommuu qabu ta'e isin keessa maashaallah shaaliin kun ka indiyaati jechuudha hordoftoota kiyya kunuu asirratti ilaaluu dandeettanii mirtii indiyaati maashaallah ka biyya keessatti jira biyyoota garagaraatti jira ka indiyaa kun baay'ee takka bareeda saayiziin sallee guddaa tokkoffaa jechuudha tokkoffaa lammaffaa qaba kan indiyaa ta'u malee egaa viidiyoon kee kaarraa kanuma raawwateetis jira dadhabeera dhugaa dubbachuuf akkuma gabaa dhufeen viidiyoo raawwatti godhe maaliif sa'aatii hin qabu waan ta'eef jechuudha erguu hedha waan ta'eef boru sa'aatii hin qabu isin jaa hordoftoota kiyya maashaallah እና አከሲ ሁንዲ keessanuu galatoomaa ulfaadha warri chaanaala kana subscribe gootan